Mucaan kun dargaggeessa gana digdamootaati. Qalabata jedhama. Shawaa lixaa magaalaa Ginciitti dhalatee guddate. Jiruu fi jireenya harmee isaa jijjiiruuf daangaa qaxxaamuree osoo deemaa jiruu ona Liibiyaa keessatti namootuma akka isaa afaan inni beeku dubbataniin ukkaamfamee gammoojjii fi magaazana balfaafuu hin malle keessatti gidiraamaa argaa ture. Warri isa ukkaamsan maatiitti viidiyoo erganii yoo qarshii miiliyoona 1,500 kaffaltan malee lubbuu isaa baafna jedhanii maatii doorsaa turan. Nus viidiyoo isaan maatiitti ergan argine garaan nu raafame. Viidiyoo sana namatti erguuf miti ofiifuu ilaaluuf ni cima. Reebicha hamaatu irratti gaggeeffama. Gororratti tufanii uffata irraa baasanii qaama isaa madeessan. Miila isaa ol garagalchanii hidhanii tuman. Gogaa fi qaama saalaa isaa dabalatee miidhaan irra geera. Qaamni saalaa isaa dhiitee gudeeddiin isaa luqqee dirri isaa uleen quncee ilaaluuf nama surura. Qalbii nama jeeqa. Viidiyoo isaa ilaaluun miira nama balleessa. Nus kana ilaallee deeggarsi akka godhamuuf waannee lubbuu isaa oolchuu fi mimmaan harmee isaa qoorsuuf jecha guyyoota 3 gama TikTokii fi guyyaa tokko ammoo gama Facebookiin irratti sochii deeggarsaa taasisaa fi turreetti milkoofne. Qarshii gaafatames guuttanne. Garuu maal godhare? Leessa ganama oduu hamtuu amanuuf ulfaatu dhageenya. Gareen mankaraasistootaa warri lubbuu namaa baasuun gammadan, warri nama gidirsuun mirqaanan, warri fooniif dhiiga dhalootaa maallaqatti geeddaranii badhaadhummaan yeroo machaan sun boleessa qalabata kan ta'e Moosisaatti karaa imootiin bilbilaan Moosisaan bilbila kaasee maallaqa nu gaafattan guuttanne irraa obboleessa kiyya maatiitti deebisaa kadaraa jedhee osoo afaanii hin fixin faani maariffaan qalabat arfaal hirmaachuun awxuu tilaant maataa kalaliituu 9 sa'aatti qabruwal jedhanii itti himan. Qalabata boqoteeraa hirmii keessan baafadhaa kaleessa galgala halkan keessaa saa 9 irratti awwaallee jedhanii akkuma oduu salphaatti himan. Silas gara jabeeyyiif wanti marti salphaadha. Isaaniif duuti homaa miti. Reebamuun waan baramaadha. Gidirfamuun isaaniif hojiidha. Oduun akkanaa garuu maatii fi namoota akkam namaatti yaadaniif bakakkaa caalaa qaqawweessa. Rasaasa caalaa nama madeessa. Eebicha caalaa hadhaa. Dhagaa caalaa ulfaata. Boleessi qalabata erga oduu kana dhageen booddee Mooseen gurra isaa dhabee immaan harcaasaa hiriyoota ofii waamee waan dhageetti hime. Isaanis qorranii muka gogaatti bahanii dhaabbatanii. Bishaan afaan guutee waan jedhan haadha isaatti himan wallaalan. Humna dhaban. Humna horachuuf namaan maree jalqaban. Ani akka carraa dhimma maatii kiyyaaf barii barraaqa Finfinnee ka'ee gara Qincii imaleen ture. Akkuman boorsaa kiyya maatii biraan gaheen bilbilinaaf bilbilame kaaseen nagaa gaafadhe. Eessa jirtaa si barbaannee naan jedhan. Anis akkan dhimma qabu itti himeen isaan immoo deebisanii dirqama si arguu qabnaan jennaan anis arguuf dirqame. Yeroon bira ga'u fuulli isaanii gurraacha'ee wanti hamtuun akka jiru hubadhe. Garuu tilmaamuuf natti ulfaate. Maaltu maal ta'e jedheen gaafadhe. Wanti dhageenya nama rifaasisaa raakeenya gargaarsa walitti qabaa fi turre qalabata boqoteeraa naan jedhanii faanii baasee hin jenneen malee qoosaan itti fakkaate. Ammoo wanti isaa waan ittiin qoosanis miti. Kamitti jedhee gaafannaan waan jedhame hunda na hubachiisan. Osoo hin yaadiin mimmaan koo jana guutee mataan koo na bowwaafatee miira wayitu na weerare. Durii jira barra. Erga hin ollee rasaasaan du'u wayyaa tasa kufanii billiq jechuu wayyaa dhibamanii maatii ofii biratti ciisanii du'u wayyaa. Garuu maal godha reeduu keenya malee akkatti duunoo filachuu hin dandeenyu sila. Egaa waan hunda caalaa qalbiin koo harmee isaa yaadatee na jeeqame. Harmeen mucaa kanaa addee Leensaa Faayisaa viidiyoo ilma ishee argattee hedduu gaddaan liqimfamte. Iji ishee mimmaaniin garaan ishee ammoo gadda guddaan rukutamee bo'aa turte. Osoo hin fedhiin dirqamtee gargaarsaaf miidiyaa hawaasaa kanarratti fuula namaa dhaabbatte. Egaanus kana yaadannee du'uu ilma isheetti himuuf hamilee dhabne. Booddeerra Mooseen garaa jabaatee maatiitti himuuf dirqame. Akkasitti mardoon ta'ame. Akkasitti qaaloon bilaashite. Akkasitti hawwii hiriyoota isaa hawwiin ijoollee Gincii dhadhaa abidda buute ta'e. Akkasitti duuriyyee bineensii lubbuu qalabata kisaaraa goote. Yaa ilma namaa mootii bulchaa uumama maraa taatee uumamtee garuu bineensaa fi horii gadi taatee jiraatta. Amala namummaa kee gattee amala bineensaa hamaa uffattee dhiiga obboleessa kee dhugdaa. Maaliif garuu suraawwan qalabata
bakka inni gidirfamaa turetti rakkoowwanii fi miidhama isarra gahee muraasa koomentii jalaan kaa'a. Viidiyoo isaa hamileen ittiin isiniif erguu yookaan agarsiisuu hin qabu. Warri daba kana irratti dalagee lammiidhuma biyya keenyaati malee alagaa miti. Garuu guyyaa tokko haqni mucaa kanaa inuma ba'a. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo sassatoota of jajoo afuufamoo arrabsitoowwan warra abboota isaanii fi haadhota isaaniif hin abboomamne galata hin qabne warra wanta qulqullaadhaan morman ni ta'u. Warra jaalala of keessaa hin qabne warra araara hin jaallanne warra maqaa namaa balleessan warra of hin qabne warra namatti hin madaqne warra waan gaarii jibban warra dabarsanii nama kennan warra eeggannaa hin qabne warra arguu dhabuudhaan of bokoksan Waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru. Akka bakkeedhaan mul'atutti nama Waaqayyoo hin fakkaatu. Humna isaa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu. Warra akkasii irraatii fagaadhu. Waaqayyoo isin haa jabeessu. Barichumatu akkas fagaata. Barichumatu akkas fakkaata. Gara xumuraa isaatti ariifata. Kanaaf warri hafni gara Waaqayyootti haammattan eegumsa akka nurraa addan baanee haa kadhannu. Jabaadhaa waliin beeknu garuu dhimmichi baay'ee nama gaddisiisa. Sagaleen kun kan dubbifame lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3:3-5 irraati. Jireenyi akkana booriif wabii hin qabu. Obboleettii keenya Beezaan yaadattu waggaa tokkoo fi ji'a 6 dura waa'ee haala ammaa ishee fuula ishee irratti bahee maxxansitee turte. Iji ishee miidhaa cinaa hennaa yeroon isaa darbee fi firri ishee irratti fayyadamuun miidhaa guddaa akka irra gahee fi dubartoota hedduudhaaf meeshaalee miidhaginaa of eeggannoo malee akka of eegan ergaa dabarsinee ta'uun isaa hin dagatamu. Amma garuu oduu garaa nama nyaatuu fi nama rifaachisuu dhageenyeerra. Obboleettiin keenya Beezaa umurii dargaggummaa kanatti boqottee jirti. Beezaan shamarree sochii guddaa qabdu yoo taatu miidiyaa hawaasaa irratti tapha viidiyoo TikTok irratti taphachuun kan beekamtu yoo ta'u hordoftoota 217 ol qabdee turte. Balaa hamaa kana dura xiqqoo dadhabeeraa jettee siree irra deemtee achittis haati ishee intala koo dammaqi jettee garuu siree ishee irraa hin dammaqne. Duuti tasaa ishee mudateef maatii fi hiriyoota ishee guutuu gadda guddaa keessa galchee jira. Jireenyi sirriitti akkanuma. Eenyuufuu wabii borii hin jiru. Namni har'a gammachuu fi fayyaa ta'ee arginu boruu akka hin jirre wabii hin qabnu. Taatee gaddisiisaan kun hundi keenya guyyaa guyyaan safuu qabannee jiraachuu, namoota jaallachuu fi jaalala kennuu borii osoo hin amaniin har'a daandii sirrii irraa akka deemnuuf barumsa jireenyaa guddaa nu barsiisa. Maatii hiriyootaaf deeggartoota ishee kasaaraa kanaan garaan isaanii cabee hundaaf jajjabina hawwina. Uumaan lubbuu ishee samii keessatti haa boqochiisu.